Isirabbi afayyisu bara namni yoo du'ee yoo harka keetii irra du'e eegartee awwaalte sheenaan qabnaa siima. Hayyee akkaatumatti isa mana deebisu. Arraan kana gartee isaa ala jiru kanaatu gartee anu mana deebiina kutee akkatti olii ganna anuu jira malee sigalee isa barbaaduu dhabaaf gartee tanii wanneetu jiru qabu taa'uu wanne tana gartee hayyee siimiti rabbumaan naan jechuu jira. Laatanii ati kana jemmaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota dasii hundi keessanuu salaamanni kiyya kan jaalalaa kan onni irraa ka'e isin haa ga'u isin jechaadha. Egaa gollee aartii Oromoodha akkuma dhabamee jira obboleeyyan kiyya du'aayii nuuf godha. Isinillee asii itti jabaattee jirti anillee deemeetiin kaakuun akkuma isin gattan mana Kadirillee qabseetiin jira Kadir bedruumaan hin jira jee duraan akka waan gartee kijiba olol oofu jiruutis manni isaatillee cabee jiraanis nama hedduudha wajjin deemu jira. Arallee ammas mana isaa kanas nama kaayadheetiin dhufee nama bakkatti eegu'ee bakka isa naaf eegu ammuma ammaa tanaahu nama wajjin dhufee ijoolleen na eegu jirti asuma ala kanatti anis gaa aashumaa fi dasuma faadhaan kaa wooma isaa irra jiran taa'uu illee ni ilaala jeetiin dhufee taakasitti killee keenya akkamitti nagee qabte. Nagaa walaa alhamdulillah. Yaaqii gaa lahamaa keessa jirra addee kiyyaati beektee dasiillee gaa kun akka jirti kanuma keessa golaatti Oromollee gaa kun fuudhee Kadir gaatii obboleessa kiyyaa silaa beektee nama na gargaaru. Dhugaadha. Walaa anillee kunoo qalee moo kana dhufeetiin kunoo taajuu bira dhufee akkasuma shaafaa wajjin waan dasiirra jirtu kanallee argee nasirullee akkanaaf akka inni qote hin agarree jaanii. Arrallee gaa kunoo sanuma achaan anillee kunoo deebi'ee gaa osumaan agartee as jiru atillee gaa kunoo nu tattaa'u jiru nutti dhufte. Wanni gartee walaa waan jabsiitu nu mudatee kanarraa gaa inshaallah rabbiin haa laaffisu. Isiin illee reefu dargii jedhu wallaalee telefoona tokkochitti shaara kaaddaa ashaa biratti biraa gaddeebu. Ashaan illee akkana jedhu ati dubbadde beekadhu isin tasuma kee iitooytee qaamni hundi additti hundi addoon maaltu kun godhataa jiru. Addoo fuula nama garagaltu faaye. Amma yoo tastaa'u jiraate gidaara garagalteetuma kan mammatumaan gidaara jafeeti. Bakka sanii tokkos godhe haa. Yoonni namfadhii jidduu kaayes mahaddaa takka jidduu kaayes hoggaa namni biraa garagale harki ilaalaame mahaddaa kan ilkeedhaan fuuteeti akkanatti kan nama borooruutti firraa gadda barsite mahaddaa eega gadda barsite booda gidaaratti ol deebitee addaan gidaara jafeeti. Santuu akkas godhe. Yaaqi gidaara raagatii isaa ammaan tarree fuulduraa ashaan akkana bira teessee maal jettee qaqqabdu bakka sadii riiti. Addii itti jiru hin qabdu irra. Obbaaniin Ashaa bira deemnee jechuudha taa'u jirra malee. Isiiniin eegijeen. Isii bira deemnee jirra malee birumaachi deeman naan isiin lafuma tana laala gidaaruma kana teesseetuma mataan dhooyi tarkaa fi milli dhadhaame. Wallahi rabbiin haa fayyisu baay'ee takka jechuudha rakkoorra jirti. Teessee tanaa hojii yaaboo ta gurbaa tanaatis yaaboo lubbuun nu qabde killee keenya wallahi akka keessa jiru hin qabnu. Sinee beekamtinis nagaa qabdan. Wallahi nagaa qabna alhamdulillah. Tan bar nuti wallahi hanga keenya nuti nagaa qabna tateenyaatti dhiisuu tateenyaa nagatti hafte wallahi tanaatu gartee ammaan tana jabduudha kanarraa gaamee nama gartee dhukkuba kana sanuu ni wallaalan silaayi ammoo kanarratti kun nasrullee achiin jechuudha qabame waa meeqa taatee jechuudha wallahi kana dhageessina illee fiigaa dhufe. Tadasii marattee hidhaa jirtu tanarra tataa agartee nasruu tanaatti wanneetu jira beekadhu arraan tana guyyaa meeqa eegala sii deemu. Qawmeesaa sanii jira beekadhu san durallee achi dhaqeetiin hin garre boo'isuma kana quban qabu naan jee achi isa biraa deemee eegana biraa deeme eegatti gartee kennaallee dhufee naddaatatti gartee gola aartii Oromoo nasruu ammaan as baasee ajjeesaa maal jedhaadhate achirraa hin ammaas namaa wajjin dhaynee qe'eessaa sanillee gartee mana qollofatee deemee cabsee seenee wanta kan jirtu achi deeme. Mucuma isaa xiqqaa gartee haadharraa fudhatee gartee wannajee sanillee dhiiroo bakka inni kaayee wallee bakka qabaa kaayatu sanis waa quban qabnu inninis telefoonallee ni hidhatee ammaa telefoonni isaa kan durbanaatis cufaadha. Cufaata jechuudha. Beekadhu fitinaa meeqa keessaan jiraachiin duraan osoo isaa yaadnu gollee aartii kun boota akka hamtuu namatti yaadne boo jaartii isaa tana mana galchi gartee haadha ilmooti inni kun obboleessa keessa kan qabuu dadhabdanaa jaa abaan akkuma itti fuula aashaa dura dhufuu barqaanfadheetiin dhagaye akkanumatti deemu jira guyyaa meeqa takkaa mana kanatti hin deebine gaarraan tana jabaatteetumaan isallee eegachi dhabe gartee dhaqee isii sanillee ijarra baasee aashaatti illee aashummaan sunuu ni maraatti tasgabbeesseetiin deebi'eetiin dhufee beekadhu akkaan dhufeen gaatis illee gaa kun waan jirta alhamdulillah. Wallahi sin jira kun ani. Hayyee. Tanarraa egaa wallahi isa kana osoo inni gartee nama gartee isa beeku gaafatu osoo hin ta'iyyuu araba baay'ee gaafatanii argatu hin danda'ani. Araba kamtu beeku araba agarsiisan manni haatu si arabni agarsiisan foora isheetanii deemanii waan akkasii nama dalagu hindi subara arabni. Inni mai waan isa dalaganii bar. Inni fi mul'atu argaamaan. Ati asum bee mul'atu. Ati as bee mul'atu. Barki yaa lammaasi. Baala keenyaa gurmaatti kana waa boonni jeetiin bar. Eegale nama raadee buusi miti maas ni jeesa.
namni kun maal duraafuu dee kan lafaa kee nama jeesu. Yaaboo sanii miti dhagaye asirraa biyya bilbileetiin naafni kun obboleeyyanii bara. Biyya bilbileetiin warri biyyaatti bilbilee aboo kanaa miti yennaan telefoon shari'aa qayyaratee warruma biyyaatu arrabsee bara. Biyyatti. Maaltu jeesin nana kannaa nama dura dhufee. Anaaf akkatti dhufu warra ni arrabsa. Mee duuba kana kamiin godha amma bartu obbolummaadhaa bira kutteetiin alsilaa isa ijumaan rabbiin agarsiise uumaan ajjeesaa bara mara hamata qabuufi kun diinaa bar silaa diina ta'uu baatte arra jaartii takkana jirtu gola aartii oromoo kan isii bira dhaabbatu jiru kan isii gargaaru jiru qabee kanatti wanna jechuun silaa namni sammuu jaartii kana godhuun qabu beekadhu inni nuu silaa nama wallaanu maal ta'e inni fayyoo sammuun fayyaan ma qabdi. Aboo kun fayyaan qaba bar baalageedhaan siin jee baalageechi baate way fayyadaba qaba. Baay'ee takka nama dhibaa rabbiin wallaahi haalaafisu waan hin jiruus wallaaleetiin birraa namuma gartee laaladdeetiin anis gaataa ijoolleen deemuun ta'u qabnu. Yaaboo amma eegara bisibiti atis wajjumaan deemneetti gartee waan kana haalli goona yaaboo iti gartee ijoolleen takkallee kaana bira numa jirti inshaallah yoo gartee ammallee hojjaa baanne sifi bilbilana dhufta yaaboo. Rakkoon qaba wajjin deemnaati tasaniiti eessatti nafa gaarraan halkanii guyyaa takka gattaa uttubii beekatu. Wallaahi waan hin danda'u si wajjin deema. Amma wajjin deemnus rakkoon gartee tanas luutii miti ta biraatu nu laalessitee rakkatu jira ta bakka biraatu arra gartee nas luu obboleessa keenya gartee anaaf inni akka wal lolaa turre quba qabdaati. Isii sanuu anuus osoo naawuu taate dhiisee fi gartee itti naraarama. Gartee gara bal'inaa fi namummaa isaatiif isii sanuu hunda irraanfatee akka nama tokkootti gartee jaartii tiitee beenaa dhaabbachuu jira. Duuba mee nama akkanaa kana gaafa inni obboleessa isaati naan jechaa maqaadhaaf akkana godhu. Magumaa bara. Waan nama ajaa'iba. Bara maqana balleessuu deemaa bara. Wallaahi maqas balleessee. Asila ijumaan rabbiin agarsiise numaan ajjeesaa bara isa. Waan biraatiif kanan godhe inni suma kana jechuudha hamaasi godhee jechuudha si maqaa balleessuuf waan kana dalage malee inni waan biraatiif himi. Kanaaf gartee atis egaa olii obbolee jettee waan gartee abdattu hin qabdu gaa namni irra kana akkana si godhe xayyaartiin ta'e akkana jirtu. Kanarraan nasru jechuudha nama gartee itti bitee jechuudha. Yookaan akkana godhe. Bar kana duraan waalma namaatiif itti dhaqee kophatti gorsee akka obboleessaatti aboo wanni kun gaariidhaa miti dhaabbadhu kadiir jeenii dadhabee qaalii kiyya godhuu didee ansilaa gaafa sanii garuu obbolummaadha obboleeyyan nun jaani isaan kun obboleeyyan biyya namaa keessatti isaan tokko wal godheen narraan fakkaattu jechuudhaaf hin gartee mucaan kun ijoolleedha mee dhaabbadhu jeetuma yeroo sanis gocha isaa kan hunda agartee akkuma nama beekni itti irraanfachuu ture san hunda irraanfatee gartee beektaa waan jaani. Obboleessinu kagartee maaliitti kanuma duraati kanuma boodaatitu nama ajjeesaa jechuun sun dhugaadha. Osoon isaaf heeluuti osoon isa gartee akkamittiin isa kana gartee hammeenya isaallee ala baasa jira kophatti dhaqee gorsuu qaalii kiyya didee tan hunda nu naqe beekadhu. Achi bee. Wallaahi garuu isa kana takka argeetillee hin beeku gaa maaliif nuwaan argaa garuu viidiyoo isaa hoggaa inni waraabee gadhiisu. Rabbiin gartee qeeraa godhuu wallaahi wanni jaanii jirtu gaa inshaallah. Anummaa wanni siin joona dhageessa. Namni arran tan nanna jiru kana godhe borus sidii sun ta'u atummaanuu jechuudha. Hoggaa deemtu qofaan deemini nama wajjin deemu. Yoo namni si bira hin jiraannes jechuudha waliin deemu. Ambar sila du'a taatee nasru wajjin gartee isaan jirmoonni isaa sun bakka sanii najjeesanii akkasiin barbaada barkillee maqaan nama baduurra mataan baduurra wayyaa jaanii barbaadu. Na adeemsi gurbaan kun bobbaana kutee gartee ifumattiin qaanfadhammaa ashaallee arguu hin ta'u dhugaa rabbii feete killee. Wallaahi baay'ee takka nama rakkisaa. Obboleessa isaati jaanii bakka. Egaa obboleessa jaanii beeyi. Isaan maramu didinamni quban qabu. Egaa silaatechi gartee asiin si fuutee jalaa batta. Wallaahi. Ashateen hiyyaatti ni qotaa. Yaa suna bara yaada miti miti jorraa hin mataas tolchee dastuu irraa hojjuu jijjiiree. Dastuu bira jira bara. Takkanaati yaaboo maal jirtu osoo hai. Yaaboo taa'eetumaan hordoftootuma gartee waan irra jiru tana harkaniif jecha gartee kaameeraa kaayee jettee laanuuti. Kaameeraa maa kaatama kaameeraa biraadis kaameraa maal kaayyannaa miti. Akkoo rakkoon qabu barkanamee waa'uma silaarra jirru kaa Oromoon guutuun agartu jechuudha malee waan biraati miti. Koo gataa irree isin wayyaadhaan garuu itti sun akkami. Waa wayyaan qabdu fuula san hunda irraa dhiqeetiin kaayee gidaaraan iftu samta keessatti eebbisee mataa irraa dhahee huccuu jijjiiru jiraati. Hayya rabbumaan nu gargaaru kan yaa rabbi nu gargaaru waan takkallee yaadinate waan takkallee inshaallah tarabbiin gartee wanni jeenti nu olamtu. Ismee kan yaachisa kun kadiiriti rabbi isaa yaachisa kan yaachisa kanattiiti. Insan tudo? Isaan emi jechuun biratti deemaa irraa inni cuufi kan osoo jijjiiru jiru hin barsalee isan dhageenyaan as dhufe. Yalla. Obboleessa kiyya kannaa. Kannaa yaa Ashaadhaa sammuu jettuun qabdu ji. Ashaadhaa garagale. Bijaa kana jala deeme. Jala deeme. Jala deemuu hin dhabne yaa taajuu keenya obboleessa kiyya. Guyyaa beekaftu yaadda.
guyyaa quba qabda. Dokaana dhiisanii deemanii si micaa ulaatti dhufeetiin deema. Barsi waa si dhiisuun dinne. Seegalee amma kaa bakka tana keessaa sin beeku adumaan sirra beekanii malee seegalee anammati yaa'u ifittiin qaanfachuu jiraa sin jee. Alama taaju ati samma ilolenniti. Duraanuu beektaa duraanuu bira taa'u jirtaame amma inni kun eega dhufe jechuudha as teessee ashaa waan jiru ni gargaarta. Kanarraa nuti illee waan jirru gartee hanga dandeenyutti maatimee hedduun jarjarinaa si. Kalaa sayyeeta dasiin irra dhiisiiti. Eega rabbiiti isii waan akka taatu. Tamam. Dawaa ka jiru sanii san qaafe sanii walitti dheefeetiin cufa godheefeetiin karraa dhiqanii sa'aa shaara kanneen haarraa dhiituuni. Kamatarra doonis galgaluu surratti dhawa. Yaaboo isirra biraa fayyisu bara. Namni yoo du'ee yoo harka keetirra du'e eegartee awwaalte. Sheenaan qabu na siima. Hayyee akkaatuma isa mana deebisu. Arraan kana gartee isaa ala jiru kanaatu gartee aduu mana deebii na kuntee akkatti olii ganna aduu jira malee sigalee isa barbaaduu dhabaaf gartee tanii wanni jechuun jiru qabu taajuu wanni tana gartee mee. Hayyee siimiti rabbumaan naan jechuu jira. Laasanii ati kana jemmaale. Akkaataa qe'ee tana keessa itti jiru hoggaan ilaalee leeji. Hoggaa ijoolleen isa si kophaa abbaa keenya jettee abbaan keenya hoggaa hanuun taa'u jaanii duraanis boo'ii jirtiimi. Duubaa waliin ilaalee tumaan. Miidhaa mana suruutiin fedhamu baaliif akka inni qotataa. Ati bara miidhaa mana suruun feetu silaa miidhaa na suruudhaa feete dila kana jala deemtee barbaaddu baleessa fa'i ol garaa galtee firraa ta'e isaanii. Ati inshaallah rabbi haa mul'isu isa du'a. Rabbi haa mul'isu ati immoo galatoomii na gargaaru jirta isaan muka irra taa'uudhaan na gargaaru jirta jazaaka rabbi isaa kafalu inshaallah inni mul'ata. Yaadina rabbiin gartee anaaf illee gaafuma amantiin wajjin deemneeti isa kana barbaanna inshaallah ni mul'ata. Takkanaati gaa hordoftoota keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanqa fiidiyoo biraatiin walitti deebinutti